Yoo nagaa keessanii jaalatamoo warra YouTube irraa ani ibsaadha. Viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaalu appilikeeshinii yookaan appiiwwan ilmaan Oromootiin kalaqaman 5 waliin ilaalla. Harreegaa waan Oromoo urgooftuu waan taateef viidiyoo kanaan gadhumaatti daawwadhaa. Hoon viidiyoon keenya irraa kana. Tole akka isinitti tole abdii guutuudha kanan qabu. Kuweeshiniin keenya irraa yookaan immoo gaafiin keenya har'aa afaanota gurguddoo kana irra afaan Oromoo sadarkaa meeqaffaa irratti argama, namoota meeqaanis immoo dubbatama, dura immoo meeqaffaa irra ture kan jedhudha. Sadarkaa meeqaffaa irratti akka dubbatamuu fi namoota meeqaan akka dubbatamu isinitti ani maan gadhumaatti otoo irra bubbutiin daawwadhaan isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo namaaf sheer godhaa akka irraa baratan taasisan isiniin jenna. Laayikii xiqqoon akka jaalattan nutti agarsiisaa. Gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti nu gaafadhaa isiniin jenna. Subscribe gochuun immoo gara maatii keenyaatti dabalama. Gara viidiyoo keenya irratti. Tole egaa akkuma dura isiniif ibsu yaaletti appiiwwan ilmaan Oromoo kalaqamanidha kan waliin ilaallu. 5 insaati kan waliin ilaallu. Kan jalqabaa qubee geem jedhama. Inni itti aanu walaloo sirbaa, inni itti aanu jechoota hayyootaa, inni itti aanu lataa qanaa'ii, inni itti aanu mammaaksoota Oromootii jechuudha. Tokkoffaa irratti kanan qabxegaa qubee geemidha. Seennee waliin ilaalla. Pileestoorii irraa buufachuu hin dagatiin. Pileestoorii irraa qubee geem hojjettan salphaatti argachuu ni dandeessu. Qubeen geem yeroo jalqabaaf yeroo seentan fuula kana isiniif qabatee dhufaa jechuudha. Kunoo beest jedha. Qubee 3 jechoota ijaaruu, qubee 4 jechoota afaan Oromoo cimsachuu akka isin dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Kun amma fakkeenyaaf qubee 3 kan jedhu tuqeen isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf yaa jechuu kun qubee afaan Oromoo keessaa yaa, ammas illee qabxii koollee naa qabaa jechuudha. Kunoo meeqa akkan deebisee ofi deebisaan jira wal. Kunoo qabxii koollee asirratti naaf kaa'aa jechuudha. Yoon dogoggore amma diimaa natti ibsaa jechuudha. Oliidha amma kuni warroota yoon dogoggore na kuffisaa jechuudha. Keedha. Kunoo akkanattiin taphachuu ni dandeessu. Amma kufeetan nan kufaa. Moodha garuu nan kufaa beekuma. Kunoo akkanattiin qabxii amma kana deebiftee qabxii 7 deebiftee naan jedheetu jira jechuudha. Manatti deebi'ee qubee arfaffaas immoo qubee 4nis immoo ni jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf uruudha argadheen jira qabxii tokko. Nitii afaan Oromoo keessa hin jiru. Tini hin arganne jechuudha. Yoo dogoggortan qubee isaa isinitti himaa jechuudha. Adda yoo dogoggortan amma fakkeenyaaf dogoggoreen isinitti agarsiisa. Kunoo waan hin jedhu waan dhabe. Kunoo natti himaa jechuudha. Qubeen kun waan sin ajaa'iba. Qubeen kun gaa kan fayyadu jechoota afaan Oromoo haala ajaa'iba ta'een akkamittiin isin qubeessuu akka dandeessanidha kan isin fayyadu. Waan Oromoo urgooftuudha waan taateef immoo fayyadamuun dirqaman isin jira. Gara appii sattaanutti walaloo sirbaa gara jedhutti jechuudha. Walaloo sirbaa tole. Walaloon sirbaa gaa kunoo fuula kana qabatee isiniif dhufa yeroo jalqabaatii fi kunoo walaloota sirbaa artistoota keenyaan weellifamanidha kan isiniif qabatee dhiyaatu jechuudha. Artistoota hangafaa Ilmoo Aalii faa kan jedhu, artist Abbabaa Abbashuu faa, Daawit Mokonnin faa walaloota isaaniitii jechuudha. Meerre ishiin amma dhufaanaan jettee baatee deemte fagaattee hamtuu maaltu argatee sagalee ishii dhabamtee walaloo isaatii jechuudha. Kun walaloota artist Ilmoo Aalii faa, Alii Birraa faa walaloota ajaa'iba artistoota Oromootiin weellifamanidha kan nutti agarsiisu. Kun immoo seenaa gootota keenya akka yaadannu, kan lubbuun darbanillee kan lubbuun jiranillee akka yaadannu nu taasisaa jechuudha. Yaa kan fagoo jirtu jedha. Yaa onnee kootii fedhii lubbuu kan koo si malee kan biraa hin fedhuu garaan koo kootu na hammadhu naan jedha. Walaloota ajaa'ibaatu jira jechuudha.
buufadhaatti gargaaramaa walaloo sirbaa jettanii pileestiroo irraa buufachuu ni dandeessu. Gara isa itti jechoota hayyoota. Jechoota hayyootaa egaa yeroo bantaan fuula kana qabatee isiniif dhiyaata. Jechoota biyyoota adda addaa keessatti jedhamu walitti qabee isiniif dhiyeessaa jechuudha. Sammuun ilmaan namaa ujummoo guutamuu otoo hin taane dungoo boba'uudha jedha Plutark kan jedhamudha. Egaa next jettanii asii next macii jennaan gaangeen gurra dhabdee kunoo kana akkanattiin oo'ee jedhanii caama aduu hin lagatan jedha. Kunoo jechoota hayyoota, jechoota gootota keenyaallee, jechoota afaan Oromoo keessaallee jechoota ajaa'iba afaan Oromoo irrallee darbee biyyoota hedduu keessa kan jiran biyyoota biyyaan alaa jechuudha. Kan isaaniillee qabatee jira. Appiin kun buufadhaa nama fayyada, isin fayyada, itti gargaarama. Lataa Qana'ii appii Lataa Qana'iiti. Lataa Qana'ii ni beektu jedhee yaada hundi keessanii walaloo kuusoota Lataa Qana'iitiin barreeffamanii jechuudha. Jalqabii jedhaa inni itti kan jaalattanii jedha. Kan jaalattanii inni jedhu kun walaloota jaalattan keessaa kan isiniif waa'ee appii kana isiniif kan asirra kaa'u jechuudha. Appilikeeshinii kana jechuudha. Waa'ee appii kanaati kan jaalattan inni jedhu kun immoo akkuma isinitti walaloo kana keessaa kan jaalattan bara maaliiti kuni somni yoo baay'ate dubartiin warqee waan akkasii appii kana yoo jaalattan kun amma ishii kanarra inni tuqtu walaloo kana yoo jaalattan ifama walaloo kana yoo jaalattan ishii kana inni tuqtu duubatti kan jaalattan jedhe kunoo walaloo jaalattanii qubaatti baafachuu barbaadan azala appii haala ajaa'ibaatiin hojjetamtee jechuudha. Kunoo manatti deebi'uudhaaf kana isin gargaara jechuudha. Kunoo asirra tuqxanii home hojjettan kunoo asitti bakka turtanitti akka isin deebistan isin gargaara jechuudha. Walaloo Lataa Qana'iitiin barreeffamedha. Achi keessaa kan namatti tolu kan ajaa'iba ta'e dhumarraa isiniifan dubbisa. Hanga dhumaatti viidiyoo daawwadhaan isiniin jedha. Appilikeeshinii kanas immoo buufachuu hin dagatina. Haala salphaatiin Lataa Qana'ii jettan yoo isin ta'an isiniif buusaa jechuudha. Appii isa dhumaa fi isa viidiyoo kana ittiin golamnutti dhiyaannee jijjiirraa jechuudha. Mammaaksa afaan Oromoo jecha mammaaksi afaan Oromoo gaa yeroo jalqabaaf akka kanatti isiniif badda jechoota hayyoota wajjin tokkuma wal qabataa jechuudha. Garuu mammaaksa malee inni kun ittiin wal gataa. Waanyoon yoo kufan waan caban nama seetii jedha. Waraabessi waan halkan hojjete beekee guyyaa dhokataa jedha. Luka lama qaban jedhanii muka lama hin yaabanii ofii badanii nama hin malanii. Buufadhaatti fayyadama. Mammaaksoota afaan Oromoo ajaa'ibaatitti jiru. Appiiwwan kana hunda isaa buufachuun dirqama ta'an isiniin jedha. Viidiyoo kana kan ittiin golamnu gaaffii isin gaafadhe afaan Oromoo Afrikaa keessatti sadarkaa meeqaffaa irratti dubbatamaa jedhee isin gaafadheetan ture. Afaan Oromoo gaa Iswaayilii Awusaatti taanee sadarkaa sadaffaa irratti dubbatamaa jechuudha. Afaan dura yookaan immoo dura kan dubbatamaa ture sadarkaa tokkoffaa irra ture. Miliyoona 45tiin. Afaan Awuzaa immoo miliyoona 41 lammaffaa ture. Afaan Iswaayilii immoo miliyoona 16 sadarkaa sadaffaarra ture dura jechuudha. Afaan lammeessoo yookaan immoo afaan itti aanuutiin immoo yookaan afaan yeroo kanaatiin immoo afaan Iswaayilii miliyoona 83 dubbattoota miliyoona 83 qaba. Awuzaan immoo miliyoona 16 qaba. Afaan Oromoo miliyoona 5 baay'ee gad xiqqaateetu jira jechuudha. Afaan Oromoo miliyoona 5 dubbatamaa jira. Amma ol siqeetu jira garuu xinnoo ol siqee jira amma miliyoona 5 oliitiin dubbatamaa jechuudha afaan Oromoon. Afaan Oromoon Afrikaa keessatti sadarkaa sadaffaa irratti argamaa jechuudha. Itoophiyaa, Keeniyaa, Soomaaliyaa keessatti kan dubbatamu. Maatii jalatti ramadamu immoo Afroo Eeshiyaa jalatti ramadama. Afaan Oromoon viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Akka isinitti tolee abdii guutuun qaba. Hanga dhumaatti waan faana taataniif guddaa galatoomaa isiniin jennaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaanaaf ta'a. Bye bye. Bara maaliitii kun? Bara maaliitii kuni? Bara hundumtuu bitaacha adda baasuu dadhabne hiikaa dugdaaf cinaacha tulluu fuulletti ilaalan yoo itti siqan hurriidha wanti damma fakkaatus yoo dhamdhaman furriidha safuu fi aadaan badeera citee akka qarree mata silmiin dhiiga xuuxuudhaaf sababa tarreeffata dhiirri dhiira fuudhuudhaaf xalaa barreeffata durbi qullaan deema jettee gaaffiidhaaf lafaa kaatii jaartiin qoloo jibbitee paantiidhaan gabaabaati jaartiin qoloo jibbitee paantiidhaan gabaabaati.